maali dhimmi rakkoo keessan jiru dubartiin keenya kun yeroo baay'ee ofii waabaleessee dhiira himattanii badin akkasii yoo jiraatte immoo humaa keessanii xumurachuu qabda malee nama biraan ga'uu hin qabdanii. Okay? Kanaan alatti azala jiran ummi furaa'ol kanaan alatti asliin saahiba isaatii wajji nyaatanii dhuganii wajji deemanii saahibummaa miti faamilii. Bilbilina ummi furaa'ol bilbilina jechuun isinii miti warra faayidaa irraa argadhu iyyuu kabajee biran tarreen waan akkanaan jiru. Inni mitaafsitti bilbiltika akka ati nimnee fi. Habiibi yaani dhagayi. Ammata miidiyaa kanarraa turuu faayidaa irraa barbaade dhageeffadhu reedina dhageeffadhu. Ani warra faayidaa giiftarii irraa argatan kana himinne qane nama biroo dhiisiti. No kanaafuu waan akkasitti miti okee. Na dhageeffadha zara ta'e firaa'u lannaa asliin saahiba isaatii wajji guddatanii waa hunda hojii dabarsanii leeshaas itti himatina tokko. Lammaffaa sheeriyaad nama kabajaati nama jaalalaati. Maaliif dhayxanii isaanitti himatina akkamitti dubbiin kun as ga'uu danda'a reediin akkana naan jedheen jennaan asliin ol kadhatee gadi kadhatee dubbatee dadhabee seeriyaadiin itti dubbisee bilbila ani saawundi jira biibi ani akka biyyaa san bootomiin iimoon miseenjeriin keessan bulu nama miidiyaa kanatti waan seeraa gaafadhi isaan dhaltuu janaa jenuuyyuu voiisiin malee bootomiif maali kanaan jiran jenuu baate. Okay. Anna leeshin dubbisina jedhee gaafannaan inni seeriyaadillee dubbisee jira. Okay. Garuu immoo bilbila irraa kaasuu didee naan jedhan. Qabatamaan. Saawundi jira. Hundaa si erga nama birootiin ergu si erga. Rakkoo miti. Okay. Jaarsolii jaartii wanta taniif akkana hayyee maal isin gargaara maal barbaadda maal feetanii jedheeni yoo akka xalataa jinarratti cufe oseenetti deebi'a. Okay. Maal feetanii anjannaan inni amma awwaan biroon barbaadu hawaasni Oromoo na gargaaree saatiin cufaar gara mana deema hawaasni Oromoo na gargaaree akka gara biyyaa galu eega ilmootii dhabee eega waa hunda dhabee barbaadnaa naan jedhan obboleessa keenya akkana kun yoo jala jiraate iluu ebroo isin lakkoofsa tokko barreeffadhu dhageeffadhu gara lakkoofsa tokko barreeffadhu dubbiin azala jira. Silent berbeda. Anna surgery berbeda. Silent le berbeda, surgery le berbeda. Hero tu. Lagi. Surgery ke baat kita dulu. Silent berbeda. Sejak semua kudu raja. Okay. Kana boda अभी बिसेरा ने लगे फतार था मला से जे चेत ने पता नहीं तो उसमें लगे फतार अब साइलेंट वही वरे मनले येरो तो कुछ मना गोदा फादरन अन्ना kana boda fude jole थे ना jole का काली warra kabaja qabu warra borillee nu gargaaran jedhee abdadhu namoota gaggaarii fuudhee lakkoofsa kennee fi wal dubbisaa jedheen ummi firaa'olilleen jalallee dubbisee jira warran dubbisee jiranii keessan gurupiin dubbisuu dandeettu gara laafsuun dubbisee itteeni. Okay. Sana booda erga kana godheen booda jechuudha deebi'anii ummi firaa'ol jala jiranii namni na jalaa dubbate namni muraasni si bilbila si dubbisna naan jedhanii naan deebinee naan jedhan kanaan alatti jarana galala fuudhee xiyyeeffannoo godhee nagaafa dubartiin takka rakkoo adda addaa himattu isin hundi keessanuu keessattuu warri faayidaa garagaraatiif itti hiitan dantaa akkasillee hin qabu kana saalaquu qabtan gaafsiin deebitee dhaqeeffadhu gaafa isin akkasitti boottuu rakkoo ofii himattuu waan isirra ga'u isin himattuu akka nama tokkootitti garaana nyaatte. Okay. Kana booda wanni isinii goonu maali itti deebi'ee ammas anumaas ni gochuu hin danda'u miidiyaa makanarraa osoo ol ba'ee dubbadhee ijoolleen nama arrabsuu deemu nama xiqqeessuu deemutti akkasitti na fudhatti malee akka waan gaarii tokkotti fudhattee hin deemtu maal isinii godhaa jedhee itti deebi'ee gaafataan ture. Okay. Ani jennaanin sana booda jechuudha hiikaa somaa kanatti gara miidiyaatti dhufnee akka dubbannu na gaafatan. Okay. Namoonni akkasaan gargaaru. Okay. Kana booda kalees dheengaddas voiisiin dubbisaa turan guyyaa tokko bilbilaan guyyaa tokko moo lama qofa haasofne to'aa simon ta guyyaa takka akkas deeqaa muraasa sanuu. Okay. Hundi isaa hundi jira akka itti mijoonnatti himanii kana booda ani kana aarsiif ka baay'ee natti dhagamee gara miidiyaa dhufe isiin
gara miidiyaa naa dhufanii osoo hin taane dhugaa rabbii gara miidiyaas namni naa dubbatu osoo hin taane kan na aarsee san caalaa na fidee haqa rabbii kan rabbi keessi kiyyas argu hinaaffaa guddoo kanatti uume gaafa ati si duunaa qabattee fataa gootee miidiyaa biratti deemtuun akka arsiitittis akka isin intalateen taasitaatettis akka waa hundaatittu garaan kiyya baxaame na gubate. Okay? Sababa sanirraa kan ka'e erga haatillee barbaadde laazim wanni kun gara miidiyaa dhufuu qaba. Namni dubbataa hin jiru namni nama beekamtii qabu malee nama laafaa kana jalaan dubbatu jedhee qabadhee gara miidiyaa dhufe. Sababan gara miidiyaa dhufeef garuu har'a namoonni baay'een dubbii kana keessan laaluuf dubbiin kun akka hin dubbatamneef dubbataa jiran. So an kanumaaf malee umifiraal waan agootuuf yookaan ati waan agootuuf waan akkas yaadatiin. Galatoota. Amma asirratti yaada bal'aa naa kennite as keessatti anis uummannis atis wanni hubattu baay'ee jira. Wanti kaka'umsa sii godhe tokkoffaa gargaarsa lammaffaa isillee si gaafattee waan turteef lammaffaa sadaffaa mootu wanti argite irraa atillee miira kee to'atuu waan hin dandeenyeef goote hayyee galatoota. Gizee amma akkatti akka biyya nagalchitan barbaadee maal jettu kana ani sii mallaqa na gaafattee nagalchi jettee ni didimoo rakkattee isii gargaaruu didimoo. Daartee isii daaruu deemu erga adda baane iyyuu laalamoon ati batuu qabdu gisee hojii jiru osoo hin taane erga adda baane ana gargaarsa irraa kute moo isii gargaarsuma kiyya kanaa fedhuu dhiistee darbattee jaarsas namas seera cabsitee deemte ka jedhu maa hin gaafatin si gaafachaa jira namni isii miti ati ilma namaa erga taate barna ilmi namaa kan namaa fuudhuu qofu osoo hin taane asitti deebisee maa akkana goote jedhaan. Okay. Karaa sii deebisa rakkoo miti gaafilee ati na gaafattu an sii deebisa. Jechuun jettee ni jirtaa si gaafataadha malee bakka isii buutee akka sii deebisa dee baramu. Sii deebisa jechuun gaafii ati na gaafatte sii deebisa dee malee bakka isii bu'ee haasaa siin hin jenne. Hin gaafanne sababni hin gaafatiniifi namni kennaa namni dhiiraa akkuma Oromootittu gaafa haadha manaa takka addaan bahu isii miidhuu malee isii tajaajilu aadaa hawaasa keenyaa keessatti bal'inaan waan hin arginiif reediin immoo waan akkasiin godhadhee yaadee hin gaafanne. Asitti dogongorte. Ani adda baanee oolmaa ilmi namaa namaan ooleef hin beeku. Maaliif nyaannaa kaleessaa sana ilmoo mi'uutu godhi gara laafoo nama keessi jedhaadha. Mi'uutu godhi. Argite? Wajji nyaannaa kaleessaa san bira darbee namummaanis waan jiruuf. Jaarsummaa namaatu gara suutaa isaa gidee qabalee ganda keessatti kaasaa qalaba yaasaa shu'aa. Carraa yoo si kennaa ta'udha. Inni galee waan baay'eetu jira jechuudha. Kana keessatti wanni isin hubatuu qabdan amma maalinni jidduu keenya kanatti hubannaan tokko osoo hin jiraatin wal hubachuu wal dhageeffatuun osoo hin jiraatin miira keenya qofa ibsatutu mul'ataa jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma ani nama hamataa hin jiru isillee yoo taatas jal jirti seensisillee dubbachuu danda'an ofumaa buutte. Yoo barbaadde reediin lakki waan kana godhee fi akkana godhee didee haa jettu gaafa san wallaahi hin fudhadha yoo isin dharaanarra keessee hin fudhadha. Reediin na gargaaru dide reediin akkas naa gochuu dide cubbuun irra ka'e gifii natti godhe jettee yoo isin afaan kilmaa ofii irraa dubbatte yoo ani hin godhinu iyyuu summa billaahi laziim isin irraa fudhadha wallaahi rabbi giyya. Reedii meeroo tokko carraa naa kenni. Kana sodaatu kan jalqabaati. An kabajaaf si deebisaa yeroo takka miitii godhadhu carraa naa kenni. Ani beeyta warra isin warra kaayiroo kana baay'ee isin sodaadha beeyta piraankiin keessanii waan qiyaamaan ta'in achi bodalumaan dhiiftanii. Piraankiin kun dhimma bultii biyyaatiin an piraankiin dhageeffadhu kan isin dhageeffadhu. Ani baay'ee shakkaan ture wanni hanga ammaa dubbachuu dhabeefis wanni uzedee keessatti gadi qabadhees jarri kuni jara ta'uu miti yuutuubii shaqqalata waan ta'eefini ani immoo akka arraba dheeradhu hin beekanii jarri kuni waa dalagachuu deemanii shakkeen ture. Dhugaa yoo sitti himee tarabbis keessi kiyyas wanni hunduu argu eengadda yemmacara shaan gubadhe maaliifi gaafa ati intala akkas fuutee qilleensa keessa walaawwaltu likkii akka haati firaa'ol obboleetiif yookaan haadhatii taatee takkatti natti dhagahame tokko kana lammaffaa immoo ani mubaarakiin wal loleef osoo hin taane akkuma miidiyaa irratti bahee dubbadhe sanii ani ibsiduun ampiisiidha waliin taphannaa waliin geemii taphannaa arraba takka irraa hin qabnu gaafa mubaarakiin akka barbaadetti arrabsees guyyaa takka dhuftee biroo kiyyaammaa akkana jettettee waan hamtuuta kanarra hin kenna nama tokko arrabsedhe waan hin taane irra hin kaa'u laal dhugaa sitti maan okay garuu akka ilma oromootiif waasi hubachiisa gara laafoo wal hubachiisaa deemuun gaariidha anaatti erga mana tokko jiraanne
Haasaan maasofte Ayya. keessatti waan takka dhagaye. Dhimmi anaa fi Ummu Firaa'ol hiikuu jidduu keessatti sababa ta'e tokkoonis hin jiru. Sibiilaati jettus miti, Mubaarakeeti jettus miti. Wanti kun waan isaaniin ala ta'amedha. Rabbii fi ilaahiin ka argu isiin seentee akkasii sababni kana haa jedhu. Wallaahi wabillahi kanati. Kana sodaadheetiin keessatti ilma namaatiin faamtaa, ilma namaatiin saddeeta jedheetti. Keessoo iccitii maatii immoo akkana jedhee namni waan hundanaa ta'ata. Anamma oduu haga feetin arrabsuu inshaallah ilaa qiyaamaan arrabsite. Iccitii anaa fi jidduu malee namni biraa baruun barbaannu ol baasee iluma hin dubbatu. Isilleen akka hin dubbanne nan abdadha. Garuu Okay, ready ilaal. Wanni ati beeku qabdu. hubachaa deemi. Wanni ati beeku qabdu. Reediin akkana godhee yookaan immoo Siduuna yookaan Mubaarak akkana godhee osoo hin taane nama waan keessa jiru qofa sitti himaa jira beeki. Waan namni itti himillee miti. Waan atiitti illee miti, waan jaraatti illee miti, waan keessa jiru qofa sitti hima hubadhu. Okay? So gaafa kana mucayyoon tun jechuun gara laafoo Mubaarak arrabsa jettee guyyaa takka waan hamtuu takka dhuftee hin dubbanne. Sababa saniifiyyuu aarii irraa hin qabu. Ani akka dhuunfaa kootitti garuu akka nama dhuunfatitti baay'ee hinaafee coggaran kun na gubatee jira. Maa hinaafte naa deebiteerta immoo as durallee dhimma dhuunfaa keessan seeniin gara laafoo waa'ee jaalalaa irratti anatu beeka malee ati hin beektu hin dubbatin naan jennaan deebisee hin deebisne. Okay? Garuu maaltu si naafsise reedii fuudhuu heddamoo Siduuna fuudhuu heddamoo yookaan nama firaan fuudhu namoota baay'eef gaafii ta'uu hin danda'a. Lakki ijoollee gandummaan gaafuma mo'atan qofaami gaaf mo'atamanillee gaaf jiranis gaaf du'anillee ni jirti. Ani waan achirratti miidha dubbadhe son hundi garaa kiyya keessa waan jiru isa fuulduratti dubbachuu hin barbaadu. Ani reedii bakka sanii waan hin feeneef keessi kiyya na hinaafee gubadhee dubbadhee har'as booris taananiin reedii bakka inni jiru kan hin jaaladhuunillee hin deeggaruunillee dhaabamee morma kiyya addaan fuudhan malee inni waan fedhe gochuu danda'a ani fudhadhullee. Kanaaf hin dubbadhe biroo kiyya malee ani si bulchuu hin danda'u. Okay? Yaa ani si bulchuu hin danda'u. Amma immoo maal si jechuu barbaada? Wanti ati miira sitti dhaga'ame yeroo ibsattu kana anaa fi isii jidduutti keeri facaa deemamoo hammeenya facaa deema hin beekta anaa fi isiin ilmoo walirraa qabna namni yoo waan biraatti wal arguu dadhabe sababa ilmoo wal arga hammeenya facaa deemamoo gaarii facaa deematee tilmaamuu danda'uu qabda ilma dhiiratiin ilma namaatiin. Baay'ee akka ilaalcha kiyyaatitti miira sitti dhaga'ame qofa jala deemuun anamma hin beekta amala kiyya hin jarjaru nama arrabsuulleedha respect nama godha oduu nama biraatti amma sirrii qaba yaadee jiraatu arrabsee xixiqqeessee atillee kun arrabsine nan arrabsine galatoomne garuu akka hubannootiif jira namni takka yoo maslahaa wayiitiif nama illee anallee jaalate yookaan isii sanuu jaalate waan wayii keessatti hambifatu qaban maayini jedhutu ilmoo walirraa qabdi ilmoo tanaaf akka wal arganiif qarqaa bane moolan cufe jettee tilmaamuu danda'uu qabu. Hanqina tokko himaara. Ani bakka kanallee yaadee jira laareedi bakka kana yaadee jira waa'ee ilmoo kana maybe namoota baay'eef qoosaa ta'uu danda'a. Anama yeroo baay'ee kusiinaa keessatti ijoollee itti agartu maasaalaa naan jedhan no maasaalaa kusiinaa mana madaamatitti hin baranne ani kusiinaa ka baradhee mana haadha xiyyaatitti ilmoo nagaa qaalii taatu haadha xiyyaarraa hin beeka xiyyaa miti jechuudha. Okay? Sababni isaas ilmoon maal akka ta'e hin beeka bakka tana sirriitti yaadee jira. Hin dubbadhu ture kunoo mifuraa azala jirti. Ilmoo tiyyaallee wal na agarsiisoo hin jiran ilmoo matiyyaa osoo argadhe fakkeenyaaf mana Mubaarak ta'e mana aslii ta'e hin beeku gaafa qophii wayii jiru dhuftee achitti si agartee daa'imni achi hin jiru sababa daa'ima san soquutiin deemtee dubbiin likkataatiin beekte ta'a karaa irratti rakkoo walitti uumamta wayii hin jiran natti fakkaate. Wanti sun immoo ilmoo isii akka argaa hin jiran natti mul'ise. So ilmoon dubartiin dakka eega ilmoo ofii argaa hin jiran asliileen as jala jira yoo kijibee gara laafuun hin kijibaa jedhu qophiin isatti akka ta'e hin beeku. Qophiin isatti akka ta'e hin beeku. Mufuraa as jala jirti. Dhugaadha. Waa'ee walloluu karaa irratti rakkoon uumamuu dhugaadha. Sun immoo waa'ee ilmoo argisiisuu dhabuutiin miti. Waa'ee ilmoo argisiisuu dhabuutiin miti. Kan qabatu hundanaa osoo hin jenne amma iccitii mana kiyyaa haasa'uu hin barbaadu. Amma kanaafuu bakka waan ati hin gaafanne jettee filaal reedi waan ati akkuma jibbaa ta'e yookaan immoo addaan baafatan gammachuutti qabu jetti. Maaltu bachiisa beektaa na dhaggeeffadhu. Biyya kanatti wal dhiibuun inuma hin danda'amu. Biyya seerri jiru jiru. Haadha ilmoo irraa dhoorgu mirga takka hin qabu.
isillee na dhorku mirga takkan qabdu seera biyya kana jira. Kun dubbii ittiin mi'eeffatuuti malee ilmoo nama tokkoo daqiiqaa takkaaf walirraa dhooguun hin jiru. Fedha ofiitiin hojii deemte fedha ofiitiin ilmoo arguu dhiiste malee ani ilmoo ta'een arginu ani akkamitti haadha deetten ilmoo ta'een arginu jedhaan jiran. Sanummootu amma hunda naasofnuu siin jedhe ilmoon tun akkamiin na bira dhufte waan jedhu do'aasofne dubbiin bal'ataa deemti. Kanaaf akkasitti hubadhu hangaafuu waan isin jechuu barbaadu ammallee galatoomii ati waan jirtee fi waan nagoota fi waan nagoota illee galatoomii rabbiin namaa ka dubbisu haa godhu sillee yoo dandeesse haa godhu yoo dandeesse ani rabbii kiyya hiifadhe daangaa kiyyanatti hin darbini waan ani hin qabne narra hin kaayini Digale? Makanan balleessi. Reedila ani waan ati hin qabne dhagaye ani waan hin qabne maybe ati na jala dhufne ela reedi ati na jala dhufne ani gamana sanirra taa'ee kan dubbadhe reediin akkam jedhee mucayyoo yeroo inni dhibamu hojii dhibamte. Yeroo inni rakkatu jiraata. Kana irratti arraba kan biroo hin dubbanne kabajallee. Jiruu atama Dubaay jiraachaa jirtu kana. Ansi filadhee jiraataa jirta jiruu Dubaay jiraatte Dubaay hin gaafa dhaytu ansi filadhee Dubaay dhayte hedha keeti kun qalbiin keessatti fakkaatee fi dandeettii keeti kanaafuu waan anallee natti fakkaatee fi dandeettii kiyya ana ilaallata malee ana bakka na gorfuu dandeessa dhugaadha haga tokko natti himuu dandeessa garuu akka ani ta'e naa ta'e jechuun Omi firaawwan nagalchi jettiranii ol galchimee ol fidi omi firaawwan ani jechuun ka dubartii ta gaafisiin rakkoo fi himattu eenyumtuu rumaa dubbata amma namni biroo sodaatanii beeyta ati fasillee godda nyaata fi asillee dubbatta biyyi si sodaatti biyyi sodaatti bara jalqaba dubartiin tokko dhuftee sitti himatuun maaliif beeyta haati miidiyaa irra fidduufi malee haata araarsituufi miti dubartiin tokko gaafuma jalqaba si barbaadde dhuftee sitti himti gara laafoon ol fidimee firaawwan ganuu gaafii irraa qaba. Sigale? Haa ati argitee natti qeessitee nama keessaa nagalchituuf. Kuni beekamaadha. Yoo nama haqa dubbattu taate akkuma jette sana namaaf hin bitamu ani maalii ka jettu taate. Ergeefii jira. Invite godheera. Haaseen. Taatu walitti toltanii ol seensa koota seenan firaawwan. Yoo didde maali jechuun xiqqishuu bakka na gubdan amma hin dhiisu sun anuma dhukkubsiti. San dhuunfaa kiyyaanillee waan keessa dhukkubu dubbachuun mirga kiyya mootummaa yoo namni kafedeen deeggaraa kafedeen qeeqaa bakka natti dagamtan qeequu hedduu fufaa uumuu firaawwan kootaa seename ani dhimma ta'e mana gaafatti kana hunda gaafadheen jira bakka gabaabamatti cal jiree ittiin seenu maaliif hanga feetes garaana nyaattu ani fakkeenya jira takka si komadhu akka nama obboleessatitti waan maqanaamaa wal bira fiddeen gaafatti osoo miidiyaatti fidin anaafisi anas sobaafisi sobaa atummaanuu jechuudha fiddee waan gaafatin kuni koomii kiyya argite ati dhugaadha miira kee kuni akka koomiititti anaafisi ani miidhuu san kaltaan jedha quraanii rabbii bakka tana dhugaadha akkas bakka tana tanumaan si deebisa kota seenan firaawwan warri azala jettan dhageeffadha har'as boris gara laafoo jettan ani namni tokko dhufee waan itti mannaan gaafii hin gaafadha namni sun immoo itti fufee itti hunnaan eenyumaa taana miidiyaa karra fidee hin gaafadha akkasiin ilaaltan kanatti himani kan ittiin deemaa jiru akkasiin ilaaltan kanatti himitu jirana miira keessaa baya annama ofirra gad dhaabbatee deemu warri koomantii kunis ni warri yeroo baay'ee waa balleessu as dhuftan sirri jettanii achi deemtan sirri jedhu umi firaa waliin biyyeen naa nyaatu jettanii reedin eebade miskiina kiyya jettanii ana bira dhuftan abbaa haqaa jettanii walitti guuree isinaa fixu isin warri koomantii kuni warra qiyaamati warra musiibaa kun immoo yuutuubii shaqqalachuu jettanii wanni isin hin goone takka hin jiru so isinuu sirraa dura xawal waan tokko isin ummata jinni ummata uduu hin qabne Rabbiin nama akka dubbisu haa godhu ulfaadhu akka tokko uummata naa hubachiiste jechuun kana jechuun namni sii galee ilma namaati hunduu dogongoraa miirri illee hin jira dogongora qofa osoo hin ta'in miirri siin jira ani wallaahi wabillaahi lakkaani ani kijibu waaqa rabbi wasitti mee ama wadhoddan ifa qawaamratu osoo hin taane akkuma dubartii miidiyaa kanatti irratti iyyuu yaani baay'ee yaasni illee leenca naa kennati maan naa kennitee miti
ani Ani maal haadha qabaasii mana kenna keetii geemiin fi taphattu. kanaafuu haadha mana keetii baasnillee wallahi kabaja guddaa qaba. Asitti niti naasiraan ole ani guyyaa takka si jedheen hin beeku jara si jedheen hin beeku okay. Ani sinnaa waan birootu garaa waan na nyaattuuf inda'u haganaa waan xiqqoo si kabajuuf si jaaladhuuf malee hanga arrabni kiyya alba'e dhukkeessi godha silaa gin akkuma keessatti hime kabaja siif qaba si jaaladhaa akka gandatti siin boona fi malee silaa waan saree maraatti hin jenne hundaas gubbaa ba'ee jira sodaa namaa ummata hazala deemee tarsoo kanaan taataan qaban kanaafin akkasitti osoo battee bareedaa dheeyyaadha akka kiyyatti. Ani ammas bar na arrabsitee na xiqqeessitee osoo hin ta'in haqa kiyyatu dabee siin jedhe malee waa'een na arrabsuuf na xiqqeessuu miti. Namni beektaa dhugaa dhabuurra wanni du'uu filatameetu dhugaa kiyyatu wanti sitti matameefi wanti ani keessa jiru mataa fi Amma firaa'u illee miila ta'e. itti dhaga'ame sodaatan illee keessanii gammachuun qabu. Anillee uummata cittoo harka isaanii waan ka'een barreessine kan dhageeffadhu garuu reedii kiyya si kabajaa si jaaladhaa sagalee deddeebi'aa jira. Osoo nama kenna keessaa nama tokko ajjeeftee ilma gumaa taatee duuteera naa wayyaan mucayyoo sitti rabbiin si qabinutti fuudhin oromummaan Suni asuun sitti dhimma argina. dhuunfaa kiyyaati. Gara laafa والله لازم لغة سكرت قسما بالله واسف قد سكرت دان والله Anuma بالله ilaallatu. سينما دون بتامي سجالة دا هدو قدا سيكابا Na على jaalatu فيت na تقولي dhaggeeffadhu. Anas sii jiraatan hin ta'u. Kana ammoo nan sirraa furanne namni tokko anas sii jiraata jechi jedhu hin danda'amu. Atamma gara laafoon Dubaayin abadan hin teettu Qaatar deemtu malee yoo siin jedhe akkamitti ani siin jedhe giddu hin danda'u. ما كرب من Hin نقول danda'amu. أنا نقول أنت باي ما نقول نقول ciao Gara laafoo kiyya galatoo. Silkiin kiyya cufuuf deema. Silkiin kiyya wannoo jedhe na harkaa ho'e. Waan baay'ee hubattan asirratti jedhee hubadha. Gara laafoolleen akka nama tokkotti haa galatoomu dhufee waan uummanni hubatee fi waan yeroo mana isaatitti jedhamee fi waan amma jedhame xiqqoo akka garagara ta'e hundi keessan hubattan jedheen abdadha. An durallee kan dhufeef nama xiqqeessuuf nama arrabsuuf osoo hin taane saba na jaalatuu fi saba isaanillee jaallatu kana hubachiisuudhaaf warri argitanii ilaal haganuma dubbiin argitee addunyaan tun haganuma warri ganama gara laafoo jala deemeen arrabsu sun haganuma gara laafoo haasa'eenii fureenii jira garuu isinoo warri arrabaadhaa kaattan rabbii walitti buutan anaaf isii waliin arginu qiyaamaa irraa gaafatamtanii jechuudha argitee amma garaagarummaa jiru warri natti darbanii daangaa deemanii waan adda addaa jechaa turan amma isaanii ka irraa gaafatamu qiyaamaa ani gara laafoon nama miidiyaati yookaan nama lafa jiru yookaan nama wannoo jedheemi haga tokko argite walirraa dhageenye wal hubachiifne dogongorri eessa akka jiru argine yoo danda'e wal gorsine hagana garuu hadhaa jecha hin darbinee fi waan hin taane fi garaa faallatti faamtanii hadhaa jidduu keennatti warri uumtan immootu isin amma kan irraa qaanfatu jechuu ani irraan qaanfadhu namni biraa irraan qaanfatu isin immoo itti qaanfattanii jirtan kanaaf lakkiin jarjarina dubbiin akka jedhamu miti yiisaa jedhamaa ture namni muraasni narraa mormaa ture isinii galee dhugaa rabbii harkaa qaba mufuraa'u dhugaa rabbii harkaa qaba dhugaa rabbii harkaa qaba garuu namni haasa'u dhugaa osoo hin beekin haasa'a argitaniimi kana amaanaa rabbii amma dhuma dubbii irraa ba'uuf hin deema amaanaa rabbii ka isinitti dhaamummootu ammas warri deebitanii na zollomtan warri hamtuu tiyya haasoftan osoo dubbii hin hubanne irra deebi'ee tiyya rabbi biratti isin dabarfadhee jira haasaa dhiisan mirga keessan dandeettan keerii nama haasaa dadhabdan dhiisa kanuman isiniin jedha hundi keessanuu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh nagaarra naa tura fayyaa ta'a isin jaalladhaan yoomillee tana ciao